حمزة وجناته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي ورجي لي وبلزقك كدو ربي سعارة رموسي في ورقة ربي صبري هاكمو عندنا علمنا مالك أسلادو علمنا ما تنجم من عند ربي صبري هاكمو ورجي واي كنا إذا حجم قبل أبدا حجم فورميشين أبدا ما ورجي الدان مغازي أكرمني والإنفين أكرمني والتنبوه مسكين والتنبوه وغاجر تتأجي تسر أتلي بلا جرتو تتأجي تتربي سبيك وتبرو أرمني كي كبامو طاو وغاده ربوته دي سنوني نما تكون صداتي جت اللي من هنيمين تتأجي تتا سببا أبوليسي كي ورانا ميمانا يالا اتقالي اتدوه إني سيهي مثل نوني من الدنباسي سيدا جيفانا أنا رقاد بچو أفاني اللي أدونا ماتي مالي برجرة برنجر حرارجي تاتي والو تاتي جمع تاتي نام أجيسها قمات تنباسي tokkoffaa mucaa wayii immoo diidaa jedhan akkuma isin asirratti haasoftan diidaa guyyaa tokko halkan bira bulee biraa deemi jedhan halkan immoo sa'aatii 8tti itti duudanii tumanii ka'anii muddiin ana nabeeyte ani isaa jedhan malee kana hararge ajjeesee arsee ajjeesee addaan nuun baane akka addaan nuun bahu godhaa malee ifa nuun taane gammaatitti namuu obboleessa kiyya ajjeese ani beeku ishee gammaatitti. اوكي وبنت نفل رب جميعا انا جانا ده मैं कोई वांगा फटू जरा मुई ती कबड्डा मुचान कुनी namni inni itti haasa'ee jedhe suni eenyu mucaa isa mana yaalaa geesse kana moo eenyutti aniin kun ebaluu na beeytee wayitii jedhuun kana wayitatumaa jiru wayitii waraanaa jiru akka jedheni tumanii kaanii yeroo biraa deeman akkas jedhan ijoolleen tawajjituma manillee hin jirti eessumni amma mucaa eessumnummaan kiyya Suudiin jira Riyaadiin jira mucaa san bira deeme tokko ka amma tumame firuma kenna sunis gaadodha yoo beeytan achi deemee bira gana addaan baafna malee mucaa sanis diidaa ta'e addaan hin beeynu garuu nu akka silaatitti inama yeroo takkattiina amma namni ijoollee tana tume addaan hin baane bilaash arsii hararge maro jettamay nama jiraatame addaan hin beeku akkuma marreef isiniin jedhe awwala nama tokko bira dhaqee mucaa nama tokko moolamaan bira dhaqan bakka awwala dalaggaa jedhanii waamanii bira dhaqanii guyyaa lama sadii bira bulanii akkaataa jirti jiraattu laalanii deebi'anii nama 15 halkan jechuun nama 15 itti duudanii cafaqanii biraa deeman jara hunda keessaa kamiidhame rabbi saara ramu mucaa amma du'atan dhageeffadhu mucaa amma gaadoo dheettu kana rakama takka gosa isaaniitti himaa dhabamsiisa takka itti duula ijoollee biraa wajjin itti duula itti lafa sanirraa kaasa waadii dawaasirirraa dhugaadha bakki guddaan yeroo hunda rakkoo asitti fidaatiin jiru bakka waadii dawaasirsanii ijoolleen achitti bobbaatanii waadii dawaasirratti teessanii nama hattanilleen wanni isin hojjetaa jirtan abaarsa malee waan tokko isiniifilleen tolu bakka abaarsaadhaa jirtanii bakka saniidha kaa sun akkasumatti haadhumattu tahattootaadhaa sanii maqaa arsiitiin arsii keessaa baheetiin lafa sanitti galuu danda'a laakiin ammoo arsiitu haa ta'in jedhina ilma obboleessa kiyyallee arsiidha arsiicha jettanii irralleen gorina ijoolleen arsiillee lafa sanirraa ijoolleen wannaa jigaara jirtanilleen ijoolleen waa beektan hundi keessanuyyuu waldeeggaraati lafa sanirraa hattoota san kaasa tanum gama hattootaatiin ta'an jiru tanum hattuu sayyoo achi kaaftan wanni gandummaa kun ni dhaabbata sababni amma ijoolleen akkana walitti buutuuf ijoolleen warreebdu ijoollee bakka hojiidhaa jirtu ijoollee miskiin walreebanii fi hattoota waadii dawaasirra jirtu yeroo hedduu kan ka'u maqaa arsiiti isin galte arsiif jimma maaliif walloo fi arsii ammas ammoo harargeef arsii jedha maqama nuyyuu nu saalfachiisan wallahi nu saalfachiisan wanni maqaan kun ka'u sababni isaadha isin galtee bakka sanitti hattoota maqaa kana himattutu jira wagguu atteetiin kaate ergasanii yoo xiqqishumonna jedhan namni biraallee dhufee arsitumatee jedhaa san boodan ammoo achitti walitti ka'an dubbiin tuni isin ilaallatti tan akkana godha taani ammoo ijoollee tanniin fidaati amma kana ijoollee kana fidaati ijoolleen sun adeebitu wanta asirra waadaa nu galchisiifne waadaa galchisiifne ergasanii bulfanna taan mana asliitti haa ta'u mana abumaasitti haa ta'u yookaan asitti adeebinuyyuu mana abumaasi nu haa ta'u inshallah mee namni kun lama feekii damoo zabana akhir jirra mee maayikii banadhu feekiidha eenyu galchee namoota akkanaa kanan galchinaa qabannaa feekii ta'uu noolu kun isa kanan gaafatinayyuu maaliif beenya duuba akkas jedhanii galchanii bara tole galchinaa
Aye. Doktor lama andi mabiyatu afa incal se wae jolle bi araba me amma gara asli gara formata gara amma nama oliyamne asirati akama ustada walji khanati jara khanati himanne تعرج أبوك أبدو أرجعني تبرو بالفتوك أو نبرو فاخا ينجرا كي نبرا سوان تكرنجي نكرم يرولي ودا أما نمني دولة رجعوا ينجروا دبنت نكيرون كاف تجرا ورا تيك توك كان براتي كان الله يسنجرا تري أما الله يسنجرا ورا تيك توك دوغان فدو ilmaan keessanii jarri kun badallee ta'an isinirraa dhalatanii akka furmaatatti ta'ammaatti bakka jiranitti akka hojii nyaatan akka hojii dhugan itti dhaammadha. Tawal gadhiisaan mootu boruman abu mu'azitti akka wal gadhiisaan godha. Akkam jettan Ustaaz Hamza? Jara eessatti argine itti dhaamman? Asamarra hundi isaanii as jala jiranii dhaamsuma dhaammadhaa boruu hin dhufti hundisiitu. Jara lamaan yoo galchitan maal taatan? Jara lamaan yoo galchitan? Jara lamaan maaf hin galchine jarri maaf hin deebin? Hin deebitu jarri? Eenyu feennuun? Jinni fi mucaa jinni jedhamu san qeerransa ka jedhamu san mucaa fu'aat jedhamu sanii fi mucaa jookar jedhamu san ijoolleen man tunniin afra yoo jiraatte tuwwan wabaan taatu waluma jala deemti. Mee yoo jiraatanis jala nu barreessaa mee ililli darba. Tun qabne mataan isaatu ha sodaate kan rakkoo irraa eegani. Namni tokko yookaan waan sodaattu qabaachuu qabaa. Namni ammaa kun sodaa rabbii hin qabu. Namni ammaa kun dhaloota sammuun keessaa fuudhamte namoota gartee laayikii fi fooloo asii kanarraa jecha obboleessa isaa kasabaan tokko biyyaan tokko amantiin tokko mataa wal facaasee qaama qullaa wal baasee akkasii wal gaggaragalchee wal cafaqu ammaal jeetiin itti dubbadha waan isin itti dubbatan tana ol obboleessoo namni keenya ani waan social media irra deemaa ture kana jalqabarraa hordofaa ture jalqabarraa namni biyya teenya barnoota irraa bilisa waan barnoota jaaniin irraa bilisa waan namni gartee gaafa harargeen jawaar deeggaruu dhiiste jaanii asii minisootaa kana namootaan maqaa isaanii kaasuu danda'u asii kaanii walit gabbahanii qabeenya waliit irra bahanii wal boolii bobbahanii gurguddaan xiqqaa bobbaasee xiqqaan biyya arabaa biyya faranjii keessa xiqqaa forshuur akkana golgodhuu hin danda'anii kan biyya arabaa jiru walirra bobbaasiisanii kuunis achii abiyya arrabsa kuunis achii jawaar arrabsa kuunis achii qarree jala deemu kagaala jala deemu wal gaddeebisee dhukkee walirraa kaasa oduma akkana jettu asirra geesse obboleessa nuti arraas boruus taanaan ilmaan bareentooti shanan bareentooti. Wanni isin akkanii jettan tun addaan nama baasuu hin dandeessu. Namni asirra jirtan kun haadha qabdan, abbaa qabdan. Yoo nii fi kana ustaazottiin jettu kanaan dubbii tana furuu dadhabdan. Yoo nii fi kana uummanni keessan isiniin jiru kanaan dubbii tana furuu dadhabdan. Deemtee dubbiin tun gaarshilee akka isin galchitu warroota waan kana dura buutanii oofaa jirtan itti beeka. Haadha qabdan, abbaa biyya keessaa qabdan. Namni ilma namaa dhiigarraa baasu jiru biyyattis tarkaanfiin isinirra fudhatamuun hin haftu. Yoommoo sodaa rabbii qabaattan yoo rabbi sodaattan rabbii guyyaa gartee yoo mulqiyaamaa kophaa isin dhaabuu taa'u addunyaarra maal dabarsite qaamni kee ragaa si bahuu taa'u qaama rabbii dhabamarraas argamsiise yoo sodaattan mee waan biraa dhiisa qaama akkana namaan tumtan kan akkana dhaabbadhaaf ilaalame. Saka maayikiroo sakandii takka keessatti laamsheessuu dandeenya. Bakka dhaabbattu si goggoisuu dandeenya rabbiin. Namni rabbii kaneef gubbatti hin sodaanne waan gartee irraatti dubbannuuf dubbii teenya dhagee waan kana godha ennee waan irraatti dubbannu hin qabnu. Namni immoo sodaa rabbiin onnee isaa keessa kaa'ee obboleessa kee kan wajjin dhalatte yoo namni alaa akkana godhe hangam takka rifatta hangam takka si dhageyama. Wanni duraan kan harkaa qabdan gadhiisaa nyaachisaa obaasaa garaasaa guutaa biyya arabaa sanan keessa deemeetiin harkee bakka isin akkasin namatti tumsan san nyaachisaa obaasaa gadhiisaa warri wal qabuu deemtanillee waliin qabinaa wal gadhiisaa boru namni rakkoo teessan walit deebi'aa kootaa rakkoo teessan tabiraatillee walii maddaa walirratti hin bobba'inaa wal dhiisaa
Wannummaan biraa haaftu namummaan illee dursaa tanumaan isin jechuu barbaada. Biraa ujjirra malee. Buna koomintii Ijoollee kana yoo fiduun hin danda'amne taate asliin illee as jira. Haqiiqa dubbachuu ani ananaaf hin dhagaan ka jedhu illee sirrii miti. Hin dhageettiif ijoolleen hin dhageessiif nama gamanaayyuu jechuudha. Asliin illee haa jiraatuuti. Boruma sanittuu galgalaatti itti qabaati boru galgala irratti qabaati. Agasiif ammoo akkuma buumuwaas jedhan sanaa taatu dubbiin. Miskiina bakka jiruudhaa hin rakkisinaati. Bakka jiruudhaa nyaachisaa obaasa gadhiisa. Osoo rabbiin isin garsiise bakka jarri jiraattu barri waan ajaa'ibaati. Wallahi imimmaantu isin qaba. Bakka ijoolleen tun jiraattu sun isin rabbi isin garsiise. Bakki jarri itti waltumtu kun bakka imimmaan isin itti buuftan sila. Laakin akkasittuu warra rakkisan malee. Akka hundattuu mee waan goonu wannaa dubbii qabaati. Ergaa amma fiduu hin danda'in jechuu kiyya. Taatiin buluu irra dubbii qabaati mana ebaluutti boru wal geenya jedhaati yookaan manuma keessa naa ta'uuti.